Yoo yaadannoo jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammishootu biraatii eegaan akkuma beekamu ani lammiin keessan koorsii imerjiing teekinooloojii kanarratti boqonnaa tokkoffaarraa kaasee hanga boqonnaa ja'affaatti viidiyoo hedduu isinii hojjedheera. Akkasumas saampil kweshin and aansarii gaaffii yookiin immoo gaaffii fi deebii boqonnaa hundarratti akka isinii hojjechaa turan ni beekama jechuudha. Haaluma kanaan viidiyoo kiyya yeroo darbe keessatti boqonnaa ja'affaa kutaa tokkoffaa imerjiing teekinooloojii kana isiniif dhiyeesseen ture. Ethics and Professionalism of Emerging Technology kutaa tokkoffaa jalatti waa'ee connection ethics fi emerging technology ilaallee turre yookiin immoo connection between ethics and technology ilaallee turre akkasumas new ethical questions that can be raised by technology yookiin immoo ethical question emerging technology raised and waliin ilaallee turre akkasumas immoo general ethical principle emerging technology apply ta'an ilaallee turre akkasumas immoo professional responsibility fi professional leadership principle ilaallee jirra jechuudha. Inni kun immoo yookiin immoo viidiyoon kun immoo kutaa lammaffaa chapter 6 jechuudha. Kutaa kana keessatti immoo yookiin immoo part 2 kana keessatti immoo jalqaba irratti waa'ee digital privacy ilaalla jechuudha. Definition digital privacy ilaalla. Sana booda personal identifiable information maal jechuu akka ta'e akkasumas immoo business identifiable information jechuun maal jechuu akka ta'e digital privacy kana jalatti ni ilaalla jechuudha. Erga sana ilaallee immoo type yookiin immoo gosa digital privacy kan ni ilaalla. Digital privacy gosa sadiitu jira. Gosa sadii sana bittinsina yookiin immoo diignee kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkasumas namni viidiyoo kana ilaalu yookiin immoo suur-sagalee kana ilaalu dhuma viidiyoo kana irratti yookiin immoo dhuma suur-sagalee kana irratti gaaffii armaan gadii kana deebisuun dirqama jechuudha. Inni jalqabaa dhaabbanni ta'e yookiin immoo namni ta'e yookiin immoo teekinooloojiin ta'e daataa nama individuaalii irraa yookiin immoo nama dhuunfaa irraa gaafa funaanuu barbaade akkamittiin funaanuu qaba. Inni lammaffaa immoo erga funaanee immoo akkamittiin fayyadamuu qaba kan jedhu deebisuu danda'u qabdu jechuudha. Inni lammaffaa immoo namni lama digitalii kominikeet kan waliin godhan yoo ta'e fakkeenyaaf isin hiriyoota keessa waliin kan kominikeet gootan yoo ta'e miseejiin sin namaaf barreessan yookiin immoo kominikeeshiniin sin nama waliin gootanii yoo qaamni sadaffaan arge yookiin immoo qaamni sadaffaan miseejii sin hiriyaa keessaniif ergitanii jijjiiree hiriyaa keessaniif kan erguu danda'u yoo ta'e mirga keenya yookiin immoo bilisummaa keenya isa kamtu cabe yookiin immoo digital privacy isa kamtu cabe kan jedhu deebisuu danda'u qabdu jechuudha. Inni sadaffaa immoo yeroo intarneetii fayyadamnu yookiin immoo yeroo onlaayinii jirrutti waan hin fayyadne dhufee kan nu jeeqoo ta'e kanneen akka AIDS yookiin immoo advertisement yookiin immoo beeksisa adda addaa ta'uu danda'a yookiin immoo iimeelii adda addaa ispaamillee ta'uu ni danda'a jechuudha. Vaayirasii illee ta'uu danda'a jechuudha. Kan dhufee intarneetii irratti nu jeeqoo ta'e mirga keenya isa kamtu cabe kan jedhu deebisuu danda'u qabdu jechuudha. Erga waa'ee digital privacy taayippii isaa waliin yookiin immoo gosaa waliin erga ilaallee booda dhumarratti immoo bilisummaan nama dhuunfaa tokko yookiin immoo mirgi nama dhuunfaa tokko akka inni hin cabnee fi yeroo teekinooloojii fayyadamu jechuudha. Maal gochuu akka qabnu yookiin immoo pirinsippiilii akkamii akka hordofuu qabnuu fi kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf haga dhuma viidiyoo kanatti na hordofaa jechuun affeerraa kiyya jechuudha. Warri YouTube chaanalii kana otoo subscribing godhiin YouTube chaanalii kana keessa jirtan immoo jennee akkasittiin dhukkee warraa kaasuun hin danda'ama ture garuu lammii koo waan taataniif nama rartu waan ta'eef an kanan godhu kanaaf dafaatii otoo tarkaanfii irratti hin fudhatiin YouTube chaanalii kana subscribe akka gootan kabajaa sin gaafadhaa. Subscribe gochuu qofa miti share gochuutiin hiriyoota keessan bira akka geessan jechuun barbaada. Akkasumas like gochuun dagatiina. Yoo yaada qabaattan immoo comment gochuutiin akka yaada keessan na biraan geessan jechuun barbaada. Amma kallattiimaan gara viidiyoo har'aatti. The next one is, or the next interesting subtopic under chapter 6 is about digital privacy. When you say digital privacy, it is a protection of personally identifiable or business identifiable information that is collected what? From respondents through information collection activities or from other sources. Digital privacy naamusa malee jechuudha yookiin nama dhuunfaa yookiin immoo dhimma nama dhuunfaa yookiin immoo information nama dhuunfaa waliin walitti hidhata qabu akkamittiin akka inni manage ta'uu qabu kan qoratudha jechuudha. Kanaafuu maal jechaa jira? Protection of personally identifiable information or data personally yookiin immoo data yookiin immoo information nama tokko faana hidhata qaban akkasumas immoo business isaa faana walitti hidhata qaban. Fakkeenyaaf amma ATM ni qabaanna. ATM keenya maal qaba? Yookiin immoo ATM kuni pin code ni qaba. Kanaafuu pin code keenyi business identifiable information ta'uu ni danda'a jechuudha. Personal information gaafa jennu immoo umurii keenya ta'uu danda'a, maqaa keenya ta'uu danda'a fi kanneen kana fakkaatan waan nu faana hidhata qaban yookiin immoo dhimma dhuunfaa keenya waliin hidhata qabanii
personal identifiable information jenna jechuudha. Kanaafuu dhaabbanni ta'e gaafa daataa gaazir godhu teknooloojiif jechuudha yookiin immoo teknooloojiin adda addaa gaafa daataa kolleekti godhu yookiin immoo daataa gaazir godhu daataa kanneen akka personal informationii nama dhuunfaa akkasumas immoo business informationii nama dhuunfaa yeroo kolleekti godhan maal gochuu qabu jechuudha. Keer gochuu qabu yookiin immoo seerri jiraachuu qaba akka isaanitti kolleekti godhan akka isaanitti yuuz godhan jechuudha. Kanaafuu kan waa'ee kanaa qoratu digital privacy jedhamee waamama jechuudha. Kanaafuu digital privacy kun maal eeggachuudha? Akkamittiin akka personal identifiable information kun yookiin immoo information nama dhuunfaa waliin hariiroo qaban yookiin immoo hidhata qaban kuni akkasumas business identifiable information yookiin immoo information waa'ee business keenya yookiin immoo business nama dhuunfaa akkamittiin akka inni protect ta'u kan eegu maal jennee waamna jechuudha. Digital privacy jenneeti waamuu dandeenya jechuudha. So digital privacy is a collection or the collective definition that encompasses three sub categories, which the first one is information privacy, the second one is communication privacy, and the third one is individual privacy jechuudha. Kanaafuu gaafa digital privacy jennu warreen kan sadan of keessaa qabu yookiin immoo subfield yookiin immoo related area sadii of keessaa qaba. Isaan keessaa inni jalqaba information privacy jedhama, inni lammaffaa communication privacy dha, inni sadaffaa immoo individual privacy jedhama jechuudha. Kanaafuu warreen kun sadan individual privacy illee communication privacy illee akkasumas immoo information privacy kuni kan isaan eegan maal jechuudha. Personally identifiable information yookiin immoo data yookiin information nama faana yookiin immoo nama dhuunfaa faana hariiroo qaban yookiin immoo information nama dhuunfaa kan protect godhan yookiin immoo kan eeganidha jechuudha warreen kun sadanii. So when you come to the first element of digital privacy, it is called information privacy. In the context of digital privacy, information privacy is the notion that individuals should have a freedom or right to determine how their digital information, which means when it's a digital information, it may be personal identifiable information or business identifiable information of an individual is what collected or used. Kana jechuun digital privacy keessatti information privacy jechuun namni dhuunfaan tokko yookiin immoo fayyadamaan teknooloojii tokko yookiin immoo ati ta'uu dandeessa, anillee ta'uu danda'a jechuudha. Maal qabaachuu qabna jechuudha. Freedom gaafa jennu bilisummaadha. Right gaafa jennu mirga jechuudha. Mirgaa fi bilisummaa maalii qabaachuu qabna jechuudha. Informationiin keenya akkamittiin akka inni kolleekti ta'u beekuu qabna. Akkasumas immoo akkamittiin akka isaan fayyadaman beekuu qabna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf haa jennu dhaabbata Feesbuukii yookiin immoo Feesbuukii fayyadamnaa jennu. Feesbuukii kana yeroo fayyadamnu kanatti Feesbuukiin personal information keenya kan nurraa gaazir godhu ni jiraata. Kana jechuun Feesbuukii fayyadamuuf dirqama iimeelii qabaachuu qabna yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa qabaachuu dirqama jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa fi iimeelii keenya fayyadamne Feesbuukii fayyadamuu dandeenya. Garuu yeroo Feesbuukii kana fayyadamnutti Feesbuukiin yookiin immoo dhaabbanni Feesbuukii akka inni bilbila kunarraa fudhatu yookiin immoo akka inni iimeelii kunarraa fudhatu hin barbaadnu yoo jenne maal gochuu dandeenya jechuudha. Feesbuukii sana fayyadamuu dhiisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu mirga qabnaa jechuudha. Gaafa daataan tokko kolleekti ta'u kamtu nurraa fudhatamuu qaba kamtu nurraa fudhatamuu hin qabu yookiin immoo kam kolleekti gochuu qabu kam kolleekti gochuu hin qaban jenne beekuu qabna. Beekuu qofa otoo hin taane freedom ni qabna yookiin immoo mirga ni qabna jechuudha. Kan barbaanne dhorkanne kan barbaanne kennu jechuudha. Kanaafuu wanti kolleekti nurraa ta'u personal identifiable information kolleekti nurraa ta'u maal akka ta'e akkasumas immoo kaayyoo maaliif akka fayyadaman yookiin immoo dhaabbattoonni nurraa guuran yookiin immoo sensoriin gaafa informationii kolleekti godhu environmentii irraa yookiin immoo nurraas ta'uu danda'a. Daataa akkamii kolleekti gochuu qaba akkasumas immoo daataa kan akkamittiin fayyadamuu qaba kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Fakkeenya biraatu sirrii kenne student academic performance otoo predict gochuu barbaanne yookiin immoo sistema academic performance barattootaa kan predict godhu otoo hojjechuu barbaanne yookiin immoo otoo develop gochuu barbaanne dirqama maal qabaachuu qabna jechuudha. Information waa'ee barattootaa qabaachuu qabna jechuudha. Barataan waggaa tokkoffaatti qabxii kana fide waggaa lammaffaatti maal fiduu danda'a, waggaa sadaffaatti maal fiduu danda'a, barataa meeqatu waggaa lammaffaa sadaffaa booda ari'amuu danda'a kan jedhu otoo predict gochuu barbaanne jalqaba dirqama daataa kolleekti goonaa jechuudha. Daataan kolleekti goonu immoo maqaa barattootaa ta'uu danda'a, umurii isaanii ta'uu danda'a, dipaartimentii isaanii ta'uu danda'a, cognitive GPA yookiin immoo qabxii isaanii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu barattoonni yeroo daataan kun kolleekti ta'u daata isaanii kennuuf yookiin kennuu dhiisuuf mirga ni qabu jechuudha. Akkasumas immoo daata isaanirraa guuramu daata barbaadan kennanii kan hin barbaanne kennuu dhiisuu ni danda'u jechuudha. Kanaafuu firiideemiin jiraachuu qaba akkasumas immoo mirgi jiraachuu ni qaba jechuudha. Erga daataan sun kolleekti ta'e immoo akkamittiin akka daata isaan fayyadaman yookiin immoo parpasii maaliif akka isaan fayyadaman beekuu qabaachuu qaba jechuudha barataan kun jechuudha. Kanaafuu gaafa daataa gaazir goonu kaayyoo daataa sana gaaziritti goonu
individuaaliif yookiin immoo nama dhuunfaaf yookiin immoo bakka irraa gaazexaa erguunuuf ibsuu qabna. Akkasumas immoo kan bilisummaa fi mirga nama sanaa kan dhiibe ta'uu hin qabu kan nuti kolleetti goonu jechuudha. Every country has different laws that dictate how information may be collected and used by companies. Kanaafuu biyyoonni adda addaa maal qabu jechuudha. Seera akkamittiin akka informationiin tokko namarraa collect ta'u yookiin immoo gaazexaa ta'u seera ni qabu jedha. Erga collect immoo akkamittiin akka kaampaanoonni yookiin immoo dhaabbattoonni adda addaa kan daataa gaazexaa godhan suni yookiin immoo personal informationii warra gaazexaa godhan suni akkamittiin akka isaan fayyadamuu qaban seerri barreeffamee jiru ni jira jedha jechuudha. Kanaafuu seera sana cabsuu hin qabnu yookiin immoo mirga namaatti bu'uu hin qabnu yookiin immoo freedom yookiin immoo bilisummaa namaatti bu'uu hin qabnu jechuudha. Gabaabumatti information privacy jechuun daataan gaazexaa ni ta'a. Fakkeenyaaf maashina ta'e waa barsiisuu barbaade dirqama daataa kolleetti gochuu qabna. Daataan sun immoo kolleetti kan ta'u namarraa ta'uu danda'a yookiin immoo bakka adda addaatti ta'uu danda'a jechuudha. Namarraa taanaan kan daataa sana kolleetti goonu daataa kolleetti goone sana maal gochuu qabna jechuudha. Freedomii fi yookiin immoo mirgaa fi bilisummaa nama sanaa kan dhiibu ta'uu hin qabu jechuudha. Yoo sana ta'e information privacy hin jiru jechuudha yookiin immoo privacy nama sana dhiibameera jennee waamuu dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo erga daataan sana funaaname immoo akkamittiin akka daataa sana dhaabbattoonni fayyadaman seerri jiraachuu qaba. Information privacy waa'ee kanaa haasaa jechuudha. The second types of digital privacy is communication privacy. In the context of digital privacy, communication privacy is the notion that individuals should have a freedom or right to communicate information digitally with exception that their communication are what? Secure. Meaning that message and communication will only be accessible to the sender original intended recipients jedha. Kana jechuun digital privacy keessatti communication privacy jechuun yoo namni dhuunfaa tokko yookiin immoo individualiin tokko maal qabaata jechuudha. Yeroo communication gaggeessu yookiin immoo yeroo nama faana communicate godhu yoo bilisummaatiin kan communicate gochuu danda'u yoo ta'e bilisummaatiin communicate gochuu jechuun fakkeenyaaf amma namni caalaa jedhamu jira jennu nama caaltu jedhamuuf message erguu barbaada jennu yeroo sana caalaan suni message caalaan erga gara caaltuu qofatti deemuu qaba malee namni biraa gidduu kanatti maal gochuu hin qabu jechuudha. Message caalaan caaltuuf erge kana arguu hin qabu yookiin immoo jijjiiruu hin qabu jechuudha. Kanaafuu messagein caalaan caaltuuf erge caaltuu malee namni biraan arguu hin qabu yookiin immoo gidduutti hatamuu hin qabu yookiin immoo maaniin zamiidiliin yookiin immoo qaamni hin beekamne gidduutti haak gochuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qaba jechuudha. Communicationiin suni secure ta'uu qaba jechuudha. Secure ta'uu qaba jechuudha. Yeroo sana caalaaf caaltuun easily yookiin immoo bilisummaatiin maal gochuu danda'u jechuudha. Waliin communicate gochuu danda'u jechuudha. Yoo maal jiraate yoo security hin jiraate jechuudha. Yoo security hin jiraate jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti communication privacy jechuun messageen caalaatiin ergame caaltuu qofa qaqqabuu qaba malee namni biraan arguu hin qabu. Akkasumas immoo messagee caalaan caaltuuf erge namni biraan tolaan gidduutti dhaabbatee gidduu kanatti messagee kana arge messagee kana jijjiire caaltuuf message biraa erguu hin qabu jechuudha. Kana jechuun kunuun as kanatti message and the communication will only be accessible to the sender jedha. Original intended recipient inni jedhu kanadha jechuudha. Kanaafuu qaamni kun yoo erge qaamni kun immoo fudhataa yoo ta'e yookiin immoo receiver yoo ta'e messageen inni kun erge isa kana qofatu yookiin immoo receiverii qofatu arguu qaba malee yookiin immoo receiverii qofa bira ga'uu qaba malee qaamni biraan yookiin immoo qaamni namni sadaffaa gidduutti haa gochuu hin qabu jechuudha. Communication can be intercepted directly through various hacking method, which means communication can also be delivered to the recipient and be announced. Which means communication can also be delivered to a recipient and be announced to the sender due to what? Which means communication can also be delivered to the recipient and be announced to the sender due to the false assumption made regarding the platform or medium which was used to send information. Kana jechuun fakkeenyaaf caaltuu message caaltuun erge caalaaf qofa qaqqabuu qaba yookiin immoo kan caalaan erge caaltuu qofa qaqqabuu qaba malee namni tolaa jedhamu namni gidduutti message kan arguu hin qabu akkasumas jijjiiruu hin qabu jenneerra. Yoo dingata garuu tolaa namni jedhamu yookiin immoo namni biraan gidduu isaanii seenee message kan argaa yoo ta'e yookiin immoo message kan jijjiiruu danda'a yoo ta'e maal ta'e jechuudha haak ta'aniiru jechuudha yookiin immoo hatamaniiru jechuudha yookiin immoo xalafamaniiru isa jedhamu sana jechuudha. Kanaafuu hacking method adda addaa fayyadame maal gochuu danda'a jechuudha. Qaamni sadaffaan message yookiin immoo communicationii namoota lamaa fi isaa ol gidduutti gaggeeffamu maal gochuu danda'a jechuudha. Gara isaatti naannessee message sana argu
akkasumas immoo meesejii sana yookiin immoo information sana jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Ishee kana jechuun qaamni hin beekamne jechuudha. Qaamni hin beekamne yookiin immoo qaamni sadaffaan gidduu galee yookiin immoo haakeriin gidduu galee kana gochuu ni danda'a jechuudha. Mee kana seeraan sin hubachiisuu fi egzaampilii biraa tokko sin agarsiisa. Fakkeenyaaf kun amma namni Daawit jedhamu jira jennu akkasumas immoo namni biraa Haannaan jedhamtu jirti haa jennu. Kanaaf amma Daawitii fi Haannaan kuni kominikeeshinii gaggeessuu barbaadanii haa jennu. Kominikeeshinii kan isaan gaggeessan immoo sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamanii kanneen akka Feesbuukii ta'uu danda'a, Telegiraamii ta'uu danda'a, Inistaagiraamii ta'uu danda'a yookiin immoo karuma ta'een karaa dijitaala ta'eetiin kominikeeshinii yookiin immoo meesejii waliif sheer gochuu barbaadan haa jennu. Daawit Haannaa, Haannaanis Daawitiif jechuudha. Akkasumas immoo qaamni sadaffaan jiraachuu ni danda'a jechuudha. Gaafa dijitaalii waa'ee dijitaalii haasofnu qaamni sadaffaan haakeriin yookiin immoo kan information nama haaggochuu danda'u yookiin immoo kan jijjiiruu danda'u yookiin immoo kan nama jalaa ilaalu haakeriin ni jira jechuudha. Kanaafuu security ni barbaachisaa jechuudha. Security yoo hin qabaanne communication Daawitiif Haannaa gidduu jiru haakerii kanaan jijjiiramuu danda'a yookiin immoo ilaalamuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni sadaffaa haakeriidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma Daawit Haannaa faana communicate gochaa jira haa jennu. Kanaafuu connectioniin Daawitii fi Haannaa gidduu ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu amma Daawit meesejii Haannaatiin I love you yookiin immoo sin jaalladha jedhee fiira haa jennu. Akkasumas immoo meesejii nuti I love you jenne sana yookiin immoo kan Daawit Haannaatiin I love you yookiin immoo sin jaalladha jedhee erge kana haakeriin gidduu taa'ee yookiin immoo man in the middle yookiin immoo haakeriin kun maal gochuu danda'a jechuudha ilaaluu danda'a jechuudha. Ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu meesejiin I love you jedhu Daawit irraa gara Haannaa deemeera. Akkasumas immoo gara haakerii deemeera jechuudha. Haakeriin suni information sana yookiin immoo communication sana haaggochuutiin yookiin immoo gidduu seenuutiin meesejii Daawit Haannaaf erge ilaaluu danda'eera jechuudha. Waan barbaadan kan isaan walii ergan maal gochuu danda'a jechuudha ilaaluu danda'a jechuudha. Kanaafuu sooshaal miidiyaawwan adda addaa yookiin immoo kominikeeshiniin keenya maal ta'uu qaba jechuudha. Security ta'uu qaba yookiin immoo security gaarii qabaachuu qaba jechuudha. Akka maal hin taaneef akka haakeriin kuni informationii keenya yookiin immoo kan nuti communicate goonu yookiin immoo meesejii nuti nama waliin share goonu akka nu jalaa hin hatamneef jechuudha. Kana jechuun as keessatti I love you kan jedhu kun yookiin immoo sin jaalladha kan jedhu kuni Daawit irraa Haannaa bira deemuu qaba malee kana jechuun asirratti meesejiin I love you jedhu kuni Daawit irraa gara Haannaa qofa deemuu qaba malee akkasumas immoo meesejiin deebiinsaa Haannaa irraa gara Daawit qofa deemuu qaba malee gara nama sadaffaa kana yookiin immoo gara haakerii kana deemuu hin qabu jechuudha. Yeroo akkasii kana maaltu cabeera jechuudha communication privacy keenya cabeera jechuudha yookiin immoo communication keenya privacy hin qabu jechuudha. As keessatti maal jenna meesejii Daawit Haannaa erge kana maaltu argeera jechuudha haakeriin argeera jechuudha. Inni biraa immoo arguu qofa otoo hin taane maal gochuu danda'a jechuudha jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Haakeriin kun akkam godhee jijjiira? Inni immoo kunuuti Haannaan hin jirti, Daawitis hin jira, haakeriin illee hin jira. Haakeriin I love you jedhee Daawit I love you jedhee Haannaaf meesejii erge. Sana booda immoo haakeriin gidduu seenuutiin gidduu Haannaaf Daawit jechuudha. Meesejii sana I love you kan jedhu argeera. Arguu qofa miti erga argeemmoo maal godha jechuudha. Meetodii mataasaa fayyadamee yookiin immoo siistama mataasaa fayyadamee I love you kan jedhu kana jijjiiree maal jechuu danda'a jechuudha. I hate you yookiin immoo sin jibba jedhee meesejii kan akka Daawit Haannaaf ergetti erguu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu meesejiin gara Haannaa deemu I love you ta'uu otoo qabu yookiin immoo sin jaalladha otoo ta'uu qabu I hate you isa bira ishee bira ga'ee jechuudha. Daawit I love you jedhee ergee fi garuu namni sadaffaan yookiin immoo haakeriin yookiin immoo hattuun yookiin immoo man in the middle gidduu galuutiin maal godhe jechuudha. Informationii kana yookiin immoo communicationii kana haaggochuutiin yookiin immoo hatuutiin informationii kana ilaalee jalqaba meesejii kana ilaalee meesejii kana erga ilaalee immoo akka itti jijjiiruutiin garamitti erga jechuudha gara Haannaatti ergaa jechuudha. Sanaan booda Haannaan meesejiin kun akka haakerii irraa dhufe otoo hin taane akka Daawit irraa dhufetti beekti jechuudha. Malee namni gidduu jiraachuu isaa hin beektu. Kanaaf Haannaa fi Daawit gidduu walitti bu'iinsa uumamaa jechuudha. Sababa maaliitiin sababa haakeriin gidduu isaanii jiruuti yookiin immoo man in the middle yookiin immoo hattuun kun gidduu galeef jechuudha. Kanaafuu yoo waan akkasii jiraate communication privacy hin jiru jechuudha.
Kanaafuu gabaabumatti maal ta'uu qaba jechuudha. Miiseejiin Daawit Haannaaf ergu kan argamu qabu Haannaatti qofa ta'uu qaba. Kan Haannaan Daawitiif ergitullee Daawit qofa bira deemuu qaba malee qaama sadaffaa yookiin qaama biraa bira deemuu hin qabu jechuudha. Akkasumas immoo qaamni biraa ilaaluu hin qabu qofa otoo hin taane qaamni biraan maal gochuu hin qabu jechuudha. Miiseejii sana alter gochuu hin qabu yookiin immoo cheenjii gochuu hin qabu yookiin immoo haakeriin gidduu galee kana gochuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu sooshaal miidiyaan adda addaa yookiin immoo pilaatfoormoon adda addaa maal gochuu qabu jechuudha. Communication privacy kana eeguu qabu yookiin immoo security kana eeguu qabu. Akka maal hin taaneef akka miiseejiin qaama dhimmi isaan ilaalanne yookiin immoo qaama hattuu bira yookiin immoo haakerii bira akka hin deemneef jechuudha. Kanaafuu kun waa'ee maalii haasaa jechuudha? Waa'ee communication privacy haasaa jechuudha. Kanaafuu communication privacy jira jechuu fi isheen kun haakeriin kun as gidduutti baduu qabdi jechuudha. Kana jechuun Daawitiif Haannaa gidduu qaamni sadaffaan yookiin immoo kan miiseejii isaan ilaalu yookiin immoo kan miiseejii isaanii cheenjii godhu jiraachuu hin qabu jechuudha. Yoo kana gidduutti kunnee balleessine yookiin immoo security'n jiraate gidduu Haannaaf Daawitii qaamni sadaffaan hin jiru taanaanii communication privacy jira jechuu ni dandeenya jechuudha. The next one is individual. What individual privacy? In the context of digital privacy, individual privacy is the notion that individuals have a right to exist freely on the internet without any interruption. In that they can choose what types of information they are exposed to, and more importantly, that unwanted information should not interrupt the user or interrupt them. An example of a digital breach of individual privacy would be an internet user receiving unwanted ads, emails or spam, and a computer virus that forces the user to take action. Kana jechuun inni sadaffaan gosti digital privacy immoo individual privacy jedhama. Individual privacy jechuun immoo maal jechuudha? Namni tokko gaafa internetii fayyadamu yookiin immoo gaafa teknooloojii ta'e gaafa fayyadamnu waan useriin hin barbaanne dhufee nu jeequu hin qabu yookiin immoo interrupt nu gochuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu mirga akkasii ni qabna jechuudha. Unwanted information should not interrupt them jedha yookiin immoo user jedha. Isaan keessaa muraasni yookiin immoo unwanted information muraasni ads yookiin immoo advertisement yookiin immoo promotion adda addaa akkasumas emailii spaamii kana jechuun emailii keenya irratti promotion adda addaa ni ergama yookiin immoo advertisement ni ergama yookiin immoo spaamiin illee ni ergama. Akkasumas immoo computer virusini maal gochuu hin qabu jechuudha. Attack nu gochuu hin qabu yookiin immoo nu jeequu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma baay'een keenya Facebook ni fayyadamna. Yeroo Facebook kana fayyadamnutti wanti nuti hin barbaanne dhufee Facebook irratti nu jeequu hin qabu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf beeksisni adda addaa Facebook irratti ni gadhiifama miti akkuma YouTube irrattis gadhiifamu Facebook irrattis ni gadhiifama jechuudha. Kanaafuu beeksisni Facebook irratti gadhiifamu suni yookiin immoo adsni yookiin immoo advertisementiin suni dhufee nu jeequu hin qabu jechuudha. Akkasumas immoo emailii ni fayyadamnu ta'e emailii keenya irratti promotion adda addaa beeksisni adda addaa dhufee nu jeequu hin qabu jechuudha. Akkasumas computer virusiin attack nu gochuu hin qabu yeroo nuti social media kana yookiin immoo Facebook kana fayyadamnu jechuudha. Kanaaf dhaabbanni suni waan akkasii kana yookiin immoo mirga akkasii kana individualiif eeguu qaba jechuudha. Individualiif eeguu qaba jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti gaafa social media ta'e fayyadamnu yookiin immoo gaafa internetii fayyadamnu yookiin immoo gaafa website ta'e irraati waa access goonu wanti nuti hin barbaanne dhufee kan nu jeequ yoo ta'e spaamii ta'uu danda'a, emailii hin barbaachisne jechuudha yookiin immoo advertisementii ta'uu danda'a yookiin immoo computer virus ta'uu danda'a yoo kan nu jeequ yoo ta'e individual privacy keenya maal ta'e jechuudha cabeera jechuudha. In such case, individual during that moment does not exist digitally without interruption from unwanted information. Thus, their individual privacy has been infringed upon jedha jechuudha. Kanaafuu namni tokko gaafa online irraati waa fayyadamu wanti inni hin barbaanne yoo dhufee kan jeequ yoo ta'e individual privacy isaa cabeera yookiin immoo mirgi yookiin immoo bilisummaan isaa cabeera jechuudha. Garuu individual privacy kun akka hin cabneef maal gochuu qabna jechuudha. Wanti nama jeeqan advertisement ta'uu danda'a, virus ta'uu danda'a, nama jeequu hin qabu yookiin immoo nama interrupt gochuu hin qabu jechaa jira jechuudha. Yoo garuu nama interrupt godheera ta'e mirgi nama sana yookiin immoo individual privacy nama sana cabeera yookiin immoo sarbameera jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti mirga namni tokko internetii gaafa fayyadamu otoo waan biraatiin interrupt hin ta'in mirga fayyadamuu yoo qabaate yookiin immoo otoo waan inni hin barbaanne san jeeqeen internetii fayyadamuu danda'eera yoo ta'e individual privacy ni jira jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun gabaabumatti
gosa digital privacy sadanidha jechuudha. Inni jalqabaa information privacy dha. Wanti personal identifiable information yookiin immoo business identifiable information keenyi akkamitti akka collect ta'uu qabu yookiin immoo kamtu collect akka ta'uu qabu akkasumas immoo akkamittiin akka inni used ta'uu qabu yookiin immoo akkamitti qaamni collect godhe sun akkamitti akka inni fayyadamuu qabu kan protect godhu yookiin immoo eegu information privacy jedhama. Gaafa communication gaggeessinu yookiin immoo namni tokkoo fi namni tokko gaafa communicate waliin godhan digitaalii jechuudha. Communication isaanii secure ta'uu qaba. Kana jechuun namni sadaffaan yookiin immoo qaamni sadaffaan gidduu galee message isaanii ilaaluu hin qabu yookiin immoo jijjiiruu hin qabu. Akkasumas individual privacy keessatti immoo namni tokko gaafa internetii fayyadamu yookiin immoo gaafa teknooloojii ta'e fayyadamu freely fayyadamuu qaba, free ta'e fayyadamuu qaba bilisummaatiin malee qaamni biraan yookiin immoo beeksisni adda addaa yookiin iimeeliin adda addaa yookiin immoo vaayirasiin adda addaa nama sana interact gochuu hin qabu yookiin immoo jeequu hin qabu jechuudha. Kun gosa digital privacy sadanidha jechuudha. And the next one is some digital privacy principle. Kana jechuun akkuma dura ilaallee digital privacy nama tokko yookiin immoo personal identifiable information nama tokko yookiin immoo business identifiable information nama tokko akka hin hatamneef yookiin immoo akka hin jijjiiramneef yookiin immoo akka hin dabarsamne namaaf hin kennamne gochuu fi pirinsiploonni nu barbaachisu jechuudha. Isaan keessaa inni jalqabaa data minimization jechuudha. The first digital privacy principle is data minimization. When you say data minimization, collecting the minimal amount of information necessary from individuals and the business consistent with department mission and legal requirements. Kana jechuun gaafa data dhaabbata irraa yookiin immoo nama ta'e irraa yookiin immoo individuality irraati gaafa collect goonu maal gochuu qabna jechuudha. Principle nuti follow gochuu qabnu keessaa inni jalqabaa data minimization jenneerra jechuudha. Kanaafuu data minimization jechuun nama dhuunfaa tokko irraati yookiin immoo privacy yookiin immoo nama dhuunfaa irraati gaafa data collect goonu data nuti collect goonu minimum data ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo data barbaannu qofa malee data hin barbaachisne yookiin immoo data callisnee waan data arganne collect gochuu hin qabnu jechuudha. Kan seerri eeyyamu akkasumas immoo kan mirga nama dhuunfaa sanaa hin sarbine data xiqqoo qofa yookiin immoo data barbaannu qofa collect gochuu qabna malee callisnee data hin barbaachisne collect gochuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu data minimize gochuutiin yookiin immoo kan collect ta'u minimize gochuutiin digital privacy nama dhuunfaa tokko maal gochuun hin danda'ama jechuudha. Eeguun yookiin immoo protect gochuun hin danda'ama jechuudha. The second one is transparency. Notice covering the purpose of collection and the use of identifiable or personal identifiable information will be provided in clear manner. Information collected will not be what used for another purpose unless authorized or mandated by the law. Kana jechuun fakkeenyaaf dhaabbanni tokko otoo data collect nurraa godhe yookiin immoo nama dhuunfaa tokko irraa data tokko collect godhe yookiin immoo nutumti data ta'e nama dhuunfaa tokko irraa tokko collect goone maal gochuu qabna jechuudha. Iftoominni jiraachuu qaba jechuudha. Transparency jechuun iftoomina jechuudha. Waan collect goonu sana iftoominaan nama sanarraati collect gochuu qabna jechuudha malee dhoksine informationii namaa tokko collect gochuu hin dandeenyu yookiin immoo gochuu hin qabnu jechuudha. Informationii collect ta'anillee maal ta'uu hin qaban jechuudha. Purpose biraaf yookiin immoo dhimma biraaf fayyadamuu hin qabnu. Fakkeenyaaf waa ta'e predict gochuuf data collect goone dabarsine immoo waan hin taaneef waan negatiiva ta'eef fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu waan gather goone qofaaf fayyadamuu qabna malee data sana dhimma biraaf fayyadamuu hin qabnu yookiin immoo personal information namarraa guurre sana waan hin taane fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Yoo maal ta'e malee yoo eeyyama nama sanarraa arganne malee yookiin immoo seerri yoo nu eeyyamate malee waan hin taaneef yookiin immoo waan biraaf fayyadamuu hin qabnu data namarraa gather goone yookiin immoo collect goone sana fayyadamne jechuudha. Kanaafuu transparency jiraachuu qaba jechuudha. Nama daataan irraa collect ta'u sanaa fi nama collect godhu gidduu wal amanamummaan jiraachuu qaba yookiin immoo iftoominni jiraachuu qaba yookiin immoo transparency jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu transparency yoo jiraate digital privacy protect ta'uu ni danda'a jechuudha. Inni sadaffaa accuracy dha jechuudha. Accuracy information collected will be maintained in sufficiently accurate, timely and a complete manner to ensure that the interest of the individual and the business are protected. Digital privacy principle inni sadaffaani accuracy dha jechuudha. Kana jechuun information namarraa collected ta'u yookiin immoo gaafa informationii ta'e dhaabbatni tokko nama dhuunfaa tokkorraa information yookiin data nama sanaa yoo collect godhu maal gochuu qaba jechuudha. Data inni collect godhu suni accurate ta'uu qaba.
accurate data ta'uu qaba yookiin immoo data sirrii funaanuu qaba. Akkasumas immoo data yookiin immoo information sa'aatii isaa eeggate collect gochuu qaba. Akkasumas immoo dataan sun maal ta'uu qaba jechuudha complete ta'uu qaba jechuudha. Maal gochuuf privacy yookiin immoo interestii nama dhuunfaa sana eeguuf yookiin immoo protect gochuuf jechuudha. Kanaaf informationii nuti funaannu yookiin immoo data nuti funaannu yookiin immoo collect goonu suni accuracy qabaachuu qabu yookiin immoo accurate ta'uu qabu jechuudha. Kanaaf accuracy illee the third digital privacy principle ta'uu ni danda'a jechuudha. The fourth and the last digital privacy principle is security, which means adequate physical and IoT security measure will be implemented to ensure that the collection, the use, and the maintenance of identifiable information or personal identifiable information or business identifiable information are properly safeguarded and the information is promptly destroyed in accordance with approved record control schedule jedha. Kana jechuun digital privacy principle keessaa inni arfaffaan yookiin immoo digital privacy nama tokko eeguu gaafa barbaannu yookiin protect gochuu gaafa barbaannu maal gochuu qabna jechuudha. Security jiraachuu qaba jechuudha. Security jiraachuu qaba jechuudha. Security gaafa jennu physical security ta'uu danda'a, IT security ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma sila example communication privacy keessatti kan isin agarsiisuni kan message daawwitti ergisuni haannaa bira gaafa ga'u maal ta'e jechuudha. Jijjiirameera yookiin immoo akkasumas namni sadaffaanii gidduu dhaabbatee message sana arguu danda'eera jechuudha. Kana kan godhe maal gochuutiin jechuudha. Haak gochuutiin jechuudha. Kanaafuu security'n cabeera jechuudha yookiin immoo communication isaanii secure miti jechuudha. Kanaafuu security'n sun maal ta'uu qaba jechuudha. Maintain ta'uu qaba jechuudha. Security tokko maintain gochuuf immoo yookiin immoo security communication tokko eeguu gaafa barbaannu immoo maal qabaachuu danda'a jechuudha. Physical security qabaachuu danda'a. Physical security gaafa jennu fakkeenyaaf communication daawwitiif haannaan kan isaan gaggeessaa turan yookiin immoo kan isaan communicate gochaa turan Facebookiitii yoo ta'e dhaabbanni Facebookii maal gochuu qaba jechuudha. Physical security servera Facebookii sana protect gochuu qaba yookiin immoo computerri kan serverii yookiin immoo server computeriin sun physically isa mana sana cufuutiin fi kanneen kana fakkaatan gochuutiin maal gochuun ni danda'ama jechuudha. Physical security'n eegamuu ni danda'a jechuudha. Akkasumas immoo hackeroonni akka gidduu seenanii naanne gochuun ni danda'ama jechuudha. Inni sun immoo IT security jechuu ni dandeenya jechuudha. Yookiin immoo qaamni sadaffaan gidduu galee information sana akka inni ilaalle yookiin immoo akka inni jijjiirre gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu security fayyadamne, accuracy fayyadamne, transparency, data minimization fayyadamne digital privacy protect gochuu dandeenya yookiin immoo information nama dhuunfaa tokko yookiin immoo personal identifiable information kan jennu jechuudha yookiin immoo business information yookiin immoo business identifiable information nama tokko yookiin immoo nama dhuunfaa tokko protect gochuu dandeenya yookiin immoo akka inni natamne yookiin immoo akka inni qaama biraatiin ilaalamne gochuun hin danda'ama jechuudha. Egaan kutaan lammaffaa chapter 6 kuni kana fakkaata jechuudha. Suur-sagaleen kun akkasinitti tolee suur-sagalee kanarraa akka barattan suur-sagalee kana akka jaallattan abdii guddaan qaba jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaan galatoomaa jechuun barbaada. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee like gochuun dagatina akkasumas hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina akkasumas immoo yoo yaada qabaattan comment gochuutiin yaada keessan akka na biraan geessan jechuun barbaada. Hanga kutaa itti aanuutiin wal arginutti nagaan naa turaa jechuun barbaada. Baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabajaa. Utuman sin jaalladhu sinirraa deemuufi. Utuman sin jaalladhu sinirraa deemuufi. Yaaddeen anan deebi'a. Paartii itti aanuutiin guyyi 2-3 hin caalle gidduutti nan deema jechuudha.